Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App barnoota haalaan sirriitti hundi keessanuutti xiyyeeffachuu qabdan akkaataa paaswordii emailii dagannee itti sirreeffannu duraan barsiiseen jira amma garuu seerri isaa jijjiirameera waan ta'eef sirriitti waliin ilaalla. Keessattuu yeroo paaswordii keessan dagattan emailii keessan bilbila keessan irraa balleessuu hin qabdan. Bilbila sana of hirkaa qabdu taanaan emailiin sun bilbila keessan irra jira taanaan tokkofa kijibaan yookaan dogoggoraan era deddeebitanii yaaluu hin qabdan karaa ittiin sirreeffamu sana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif bilbilli keessa ragaa keessa waan ta'eef jechuudha. Ragaa ittiin paaswordii jijjiirratta waan ta'eef. So emailii ni beektu paaswordii irraa jijjiiruuf egaa seetingii bilbila keessanirra seentanii gara Google deemnaa jechuudha. Google dhuma seetingii keenya keessa jirurra seenna. Maaliif salphaatti jijjiiramuu danda'ama waan ta'eef. Google ka jedhu kana barbaaddattu dhuma bilbilaa rasaa jiraatu giddura rasaa jiraatu Google isiniin jedha Google kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Emailiin sun bilbila keenyarra jira paaswordii isaa garuu dagannee jirra. Daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreeffamuu danda'ama jechuudha. Yeroo nuti Google irra tuqannee haala kanaan nuuf fida emailiin keenya gubbaa jiraachuu qaba. Sanaan booda manage your Google account isa jedhu sabluudhaan jiru kanarra tuqannee ammallee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Emailiin keenya gubbaa jira kan nuti paaswordii isaa daganne manage your Google account kanarra tuqannee yeroo tokko gara fuula duraa deemnaa. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa mata duree security jedhu jala deemnaa jechuudha. Mata duree adda addaa jira security isa jedhu jala deemna. Paaswordii jijjiiruudhaafis achumaa jijjiirra paaswordii daganne sirreessuudhaafis achumaa sirreessina. Yeroo nuti security irra tuqne haala kanaan nu baasa. Password ka jedhu barbaadanna nuti sign in to Google security jala password ka jedhu barbaadanna. Password ka jedhu kunoo bakka kana jira mata dureedhuma security sana jala jechuudha. Password kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Password asuma jijjiirra ka dagannes asuma sirreessina waan ta'eef. Password isii jettu kanarra yeroo tokkicha tuqachuudhaan gara fuula duraa deemnee password daganne sana sirreessina. Dura use your phone to sign in fayyadamna amma garuu password isuma jedhurra tuqannaa jechuudha. Jijjiiruudhaaf yoo beekne password duraanii achumatti galchine gara fuula duraa deemnaa jijjiirannaa jechuudha. Emailiin keenya gubbaa jira. Amma garuu password hin beeknu waan ta'eef forget password isa jedhu isa jala sana jirurra tuqannaa jechuudha. Forget password kana yeroo nuti tuqne gara fuula duraa nu geessa. Asirratti sirriitti hubadha. Yeroo nuti forget tuqne gara fuula duraa deemne emailiin keenya gubbaa jira. Karaa ittiin password kee jijjiirrattu nuuf himi jedha. Confirm your screen lock nuun jedhani jalqaba enter password jedha achi ka'e enter password dhaaf hin beeknu confirm your screen lock isa jedhu filanna yoo lakkoofsa bilbilaa duraan irratti guuttannee jiraanne akka filannootti emailiis lakkoofsa bilbilaa jala sanatti nuuf fida yoo lakkoofsa bilbilaa filannee koodii lakkoofsa bilbilaa irratti nu erga lakkoofsi bilbilaa yoo dhabame garuu jalqaba irra confirm your screen lock jedhu jira isa filanna kana jechuun yeroo bilbilli keenya cufamee banamu pin yoo qabaate password yoo qabaate isatti guuti nuun jedha abbaa bilbila kanaa ta'uu keenya mirkaneessuuf isarra tuqanna nuti. Baay'ee salphaadha waan ta'eef isatu salphata waan ta'eef yoo fingerprintis ta'e yookaan immoo koodiis ta'e isa filannaa jechuudha. Confirm your screen lock isa jedhu isa yeroo filanne haala kanaan nuuf fida continue isa jedhu tuquudhaan amma fingerprint yookaan immoo koodii bilbila keenya ka bilbilli keenya yeroo baname iskiriinii ittiin bannu sana filan itti guuttannaa jechuudha. Continue kana tuquudhaan filannoo lama naa kenne inni jalqaba fingerprint fayyadamii jedha ashaaraa qubaa yoo hin qabaanne garuu use screen lock yoo passwordidhaan cufna ta'e bilbila keenya screen lock fayyadamna yookaan immoo fingerprint fayyadamnaa jechuudha. Quba keenya irra keenyus amma gara password jijjiiruu nu geessaa jechuudha. Yookaan immoo yoo fingerprint yookaan ashaaraa hin qabne use screen lock isii jettu kanarra tuqne pinii keenya yookaan password bilbila keenya yeroo iskiriinii bannu jechuudha isa itti fayyadamnaa jechuudha. Yoo bilbilli keenya ashaaraa qabaate garuu filannoon jalqaba ashaaraa waan ta'eef ashaaraa keenya irra keenyaa jechuudha. Sirrii miti naan jira ashaaraa sirriitti irra kaa'een raayitii naa godhee amma gara fuula duraan na dabarsa. Abbaa bilbila kanaa ta'uu si mirkaneessinee jirra amma continue tuquun gara fuula duraa deemne password jijjiirraa jechuudha. Continue si jettu yeroo nuti tuqne password haaraa irra katabadhu nuun jedha amma. Password yeroo mara kan katabachuu qabdan password sun password hin dagatamne ta'uu qaba. Namni takka password waan sammuu keessatti hin qabamne waan barreeffamee lafa kaa'amuu qabu fayyadama. Password jechuun waan isinitti dhiyoo waan hin dagatamne jechuudha. Password jechuun like password jiruu keessatti qabaachuu qabdu password mataa keessanii password ta'e
Paaswordiin sun dheerinni isaa 8 ol ta'uu qaba. Heddumminni isaa 8 ta'u 9 ta'u rakkina hin qabu heddumminni qubee jechuudha. Garuu paaswordiin isin fayyadamuu qabdan like qubee mallattoo fi lakkoofsa osoo wal maktanii bareedaadha. Mallattoo tokkuma gootu sanaan booda qubee amma ta'ee fayyadamtu like maqaa nama tokkoo wayii yookaan immoo maqaa naannoo wayii sanaan booda mallattoo ta'ee fayyadamuun lakkoofsa itti maktuu jechuudha. Qubee mallattoo fi lakkoofsa wal maktanii osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Kanuma gubbaa irratti barreessitan jalattis barreessitu jechuudha. Bakka lachuurrattuu paaswordii wal fakkaataa irratti barreeffattu jechuudha. Kanaafuu paaswordii sana dagachuu hin qabdanu. Change paaswordii tuutu erga bakka lachuurrattuu wal fakkaataa guuttanii jechuudha. So paaswordiin sun dagatamuu hin qabu. Namnis akka salphaatti isinitti seenuu hin danda'u. Paaswordiin sun yoo qubee fi mallattoo akkasuma lakkoofsa wal makaa ta'e paaswordii jabaa tahaa jechuudha. Like Oromiyaa tuqaa 123 mallattoo fayyadame tuqaadha. Qubeen Oromiyaadha. Lakkoofsa fayyadame sanaan booda change password isa jedhu erga bakka lachuurrattuu wal fakkaataa guuttanii booda change password isa jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Change password yeroo isin tuqxan gara fuulduraa isin geessa. Password isin beeytan isin jalaa badee amma jijjiirame haaraatti jijjiirame jechuudha. Password change successfully. Get started. Sanaan booda continue to your Google account ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. So steppii salphaa ta'e kanaan iimeelii paaswordii isaa daganne sirreessuu dandeenya isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.